Ashama harkafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan kuba kirtattis na qaqqabu karaadhaa hin dhufe dhugaa karaadhaa dhufeetan koomentiin keessan baay'ee tokko waa'ee gaafisnitti uumetu jira isaa jedheetan dhugaa karmarra akkan dhufeenan hojjechaa jira viidiyoo isiniin jedha viidiyoo kana sheer godhaati warroonni gaafii keessanii deebii akka bira gahu sheer godhuu hin dagatina. When sinin galli obsaan dhaggeeffadha ijoon achi keessatti viidiyoo daqiiqaa 3 bichaan hojjedhe sababiin isaa akka qabxii ijoo taate tana akka argattan jedhee tan hojjedhe garuu achi keessatti illee hubachuu hin dandeenye jechuudha amma obsaan na dhaggeeffadha viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina hiriyoota keessan biraan illee gahaan gamanumaan dhaamsa kootidha warroonni chaayinaal ayyaantu asalaatti faaraa hojjetan gara subscribe godhuun maatii keenya ta'a egaa ka David isni David saafani naaf hin gallettanii guyyaa kaleessaa akka cirraa bootaa wayii argeetanan akka sin jalan dabarre bitadhaa isiniin jedhee ture jechuudha iddoon magaalaa eessa naannoon naan jettanii turtan naannoo dubbadheetan ture mee viidiyoo daqiiqaa 3 sana daraa keessan dhaggeeffadhaa dhugaa mee dhaggeeffadhaa ijoolleen baay'een screenshot gootanii itti argitan viidiyoo masanuu kan irraan dhumatinitu jira jechuudha ara sheemidha dhugaa kanaa ol viidiyoo sakandiitu hojjetamu akkamitti yaada ofii ibsataree namni warroonni barbaadan jechuudha dhugaa keessattuu ijoolleen akkatti kafallee maal jettanillee ni jirtu egaa ka isa san akka naannoo ta'uu danda'a waan an beekuun qabu ani dallaala ta'eeti miti as keessatti wanni hubattan ani kanan qabadhee deemu quuqama shamarran keenyaa qofaadha isinii bigna jedhanii qarshii irraa nyaatu achumatti qarshii sun hafaa walitti qabanna jedhanii namatti ergatu achumaan qarshii sun jalaa badaa waan akkanaa ta'ee jedhu kan warra bitamee jalaa gurgurame faatu jira kana keessa kiyya jira waggaa afran ani biyya arabaa keessa ture kana keessatti quuqama shamarranii baay'ee nu badhee galee jechuudha quuqaa itillee kan irra ciisetu iyyuu arga jedha oromoon gaafa mammaaku kanaafanii gaafan ani isa fufaa gurguru osoo hin taane isuma daariktii maatii akka carraa argadhen akka sin jalan dabarre carraan kun jedhee kara keessa fida yeroo darbee awwaash irratti kanan hojjete micayyoon hiriyaa koo kan taate maatii ishii kanan sirriitti beeku warra soddummaadha walitti hidhamneetu jirru waan ta'aniifan qabadhee kara keessan dhufe osoo kan nama fufaa biraa deemu ta'e anuu qabadhee kara keessan hin dhufu isuma dhugaan isinitti dubbadha jechuudha kanas immooyyuu maatuma isaanii warruma achii yoo rakkattanillee simbira dhaabbachuu danda'an waanan odeeffannoo dhagaafeen isaan bira qaxxitaa dhaqee gaafadhee wanti kun dhugaadha isinii eeyyeen naan jedhaniitan qabadhee kara keessan dhufe malee akkanumaan olola urufaa tokko qabadhee kara keessan dhufu sababbiin isaa an eenyu akkan ta'e ana tobbeeka eenyu akkan ta'e jechuun koo maaliin akkasinii galuu quuqaa shamarraniif qabu jechuu kootidha kana waan jedhu isa afaanii osoo hin ta'in isa keessa kootidha gochaanillee argaa jirtan jechuudha gochaanillee ganaa argaa jirtu gaafa san kana caalaa wanti itti gaabbitanillee hin jirtu fuulduratti wanni anis ni dabarsu kana boru carraa kana dhabdanii gaabbitanillee jiraachuu ni maltan sababbiin isaa wanta ijaan qabatamaa ta'e qabadhee kara keessan baay'een dhufaa jira fuulduratti jechuudha kanaafan isinitti hima malee ani hookan dallaala tokko ta'ee hookan konnekshinii walitti hidhamaa dallaala tokkoon qabaadheeti miti kana naa beekuu qabdan asii waan isinirraa argatu tokko hin qabu waan isin gaafatu tokko isin qabu jechuudha maaliin innis ani isuma obboleettummaa qulqullummaa akka isin fayyadamtan waan an barbaaduuf malee isas odeeffannoo irran deebiisiniif ololaa osoo hin ta'in abbichuma qaaman warruma abbaa qabeenya sanii qaaman arge dubbisee ka'eetan booticharra dhaabbadhee tanan jechuudha kana isinitti dubbachaa turtu kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha itti aansuudhaan immooyyuu bootaa kaleessa daqiiqaa 3 hojjedhe irratti ijoolleen baay'een koomentiin keessan nuuf hin gallee maalinni naan jechaa turtan piliis viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaayi naannoo Adaamatti bootan jechuudha magaalaa jala oolee jira naannoo saffisaan guddachaa jirtu maabiraatiin hin jira bishaan hin jira kana akkasinii galuu jechuudha amma sirran deebiitu isinitti himaa naannoo Adaamatiidha maabiraatii bishaan naannoo qabuudha galfachuu dandeessan dhiyoo jira jechuudha bishaanis ofii keessanii galfachuu dandeessan maabiraatis ofii keessanii galfachuu dandeessan warroonni akkanaa immoo warra dhalataa achii waan ta'aniif rakkoon hoggaa jiraate ta'e isin bira dhaabbachuu ni danda'u jechuudha kana wanti abbaa amma fakkeenya caraqaa kan jedhamu yeroo baay'ee maalinni gurguratanii ka'anii warra sanatti argattanuu kan hin dandeenye kan fufaa dhufe waan akkasiitii miti jechuudha kun kanan gadi qabeetu hookan jabeessee isinitti mujiraate taanan jechuudha
waan kanarraa hafe waan maatii sun ta'e taatanii waan maatii sun ulaagaalee guuttatan kanuma akka jaraqaan biraa asii suni gurguratee suni deemee kuni gurguratee sun deeme sanii miti jedhee tan qabadhee kara keessan dhufe viidiyoo kanarratti ifa isinii taa'ee tan yaade ijoolleen naannoo Asallaatii faanaan jettan ni jirtan miti naannoo Adaamaatiidha isin jechuun jaaladha. Kanarratti bilbilli kiyyaa duwwaa 945826745dha. Kanaan keessan kottatii sagalee naateechisaa bilbiltan bilbila isin jala kaasuu hin danda'u. Xiqqoo ishii biizidha. Garuu sagalee naateechiftan warroonni tanaan duraan sagalee isaanii deebiseef anaaf ragaadha. Sagalee keessan dhaggeeffadhe sinan keessummeessa jechuudha. Kana fakkaataa egaa viidiyoon tuni kan isinii galtedheen abdii qabaa haga viidiyoo biraatti walitti deemuun turtii gaarii naa qabaadha.